Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota yuutuubii Abdii Inspire hordoftoota kan taatanii nageenyi isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa immoo barnoota ajaa'ibaa ta'e wal duukaa ilaalla jechaadha. Kunis maalinni karaatti yuutuubiin keenya salphaatti guddachuu danda'u jechaadha. Yeroo ammaatti namoonni hedduu yuutuubii karaa isaan itti guddifatanii karaa salphaa kan ta'e chaayinaaliin guddachuuf viyuun garaagaraa baay'inaan akka dabaluu fi inni guddaan maalidha? TikTokii duukaa yuutuubii wal qunnamsiisudha jechaadha. Egaa tokko isaa wal duukaa ilaalla jechaadha. Akkamiin TikTokii fi yuutuubii wal qunnamsiisnaa kan jedhu wal duukaa ilaalla jechaadha. Kanaaf baay'ee isin fayyada. Akkasuma immoo yeroo baay'ee karaa TikTokiidha kan namni dhufee yuutuubii keessan subscribe isiniif gochuu danda'u jechaadha. Yeroo kana sooshaal miidiyaan baay'ee kan ilaalamaa jiru TikTokii qofadha jechaadha. TikTokiin galii hedduus namaaf gashaa jira. Akkasuma immoo yuutuubiillee maastaawoqaa garaagaraallee baay'ee kan guddisaa jiru sanadha jechaadha. Kanaaf yuutuubii keenya TikTokii duukaa wal qunnamsiisuuf jalqaba abaawutii chaayinaalii keenyaa keessa seenna jechaadha. Abaawutii chaayinaalii keenyaa kana keessa seenneeti liinkii chaayinaalii keenyaa dirqama paast goonee fudhachuu qabna jechaadha. Dirqama koppi gochuu qabna kana. Sababiin isaas dhaqanneeti TikTok irratti paast goonee wanta wal qunnamsiisnuuf dirqama koppi goonee fudhachuu qabna. Kunoo isiniif gala jedhee yaadaddana jirti koppi liinkii. Koppi ergan godhee booda amma tootaalii gara TikTokiin seena jechaadha. Pilaatfoormii TikTokii keessan seena. Egaa xuruutta kana hordofaa jirtan abdii guddaan qaba. Tole pilaatfoormii TikTokii keessa seeneen jira. Egaa addana erga TikTokii keessan seentanii booda eessa dhuftu edit profile kan jettu jala seentu jechaadha. Edit profile ishee jettu kana jala seentu. Tole edit profile erga cuqaasnee booda haala kanaan nuuf fida jechaadha. Tole jalqaba irratti weebsaayitii jedhee nu gaafata. Weebsaayitii isin guddisuu barbaadan tootaalii yeroo kanatti Facebook yoo ta'es gashuu hin dandeessu. Garuu amma yuutuubiidha kan isin agarsiisaa waan ta'eef weebsaayit kan jedhu kana jalatti liinkii sila qabnee paast goona jechaadha. Asitti paast godha. Tole liinkii kunaaf fidee jira jechaadha. Seef kan jettu addanarra koorneerira jirti. Seeviin taasisa jechaadha. Tole egaa kunoo weebsaayitii kunaaf gashee deebe baay'ee namatti tola. Amma maal ta'a steepii tokko qofa ta'a. Innis gajjallaa kanaa addi YouTube kan jedhu kana jechaadha. Ijoon jiru addanadha jechaadha. Dubbiin guddaa ishee kana cuqaastu jechaadha. Karaa salphaa namni akkasin argatutti subscribein keessanirree baay'ee guddata. Karaa kanaa jechaadha. Gamanumaan akkaawuntii keessa sin seensisa jechaadha. Akkaawuntii yuutuubii keessanii keessa sin seensisa. Gaafa xumurtan ofiisaa gara TikTokitti ni deebisa. Xuruutta kana tattaattiltan abdiin qaba. Egaa an akkaawuntii yuutuubii koo kan Abdii Inspire cuqaasa jechaadha. Jalqabuma irra kan jiru kana. Tole inni guddaan kana gochuu qabdu jechaadha. Dirqama maaliif jennaan isin nama yuutuubii akkasuma TikTokii garaagaraa irratti hojjettanii bu'aa guddaa argachuu barbaadan yoo taatanii dirqama akkaawuntiin keessanii TikTokii fi yuutuubiin walitti hidhamuu qaba jechaadha. Kanaaf warreen hin beekne immoo kana dirqama waan baay'ee irraa barattu kanarraati. Waan baay'ee isin fayyada. Kanaaf haala kanaan baay'ee namatti tola. Egaa kunoo haala kanaan yuutuubii keenya fidee as kaa'ee jira jechaadha. Abdiin Inspire jedhee. Mee eessa akka inni kaa'e egaa piroofaayilii keenya jala namoonni salphaatti akka arganii fi bakka kam akka inni jiru isinitti agarsiisa. Xuruutti na taktaattala xumurarra geenyee jirra. Baay'ee isin tursiisu. Baay'ee isin fayyada. Waaw! Congratulations! Baay'ee namatti tola. Argaa jirtu kunoo kan namni kana cuqaasuutiin seenuu danda'a. Baay'ee salphaadha. Liinkii kollee kunoo weebsaayitii jala waan tan gasheef fidee as kaa'e jechaadha. Baay'ee namatti tola. Haala kanaan mee salphaatti yuutuubii keessa cuqaasee seeneen sin agarsiisa. Ammallee irra deebisa xumura. Tole baay'ee namatti tola. Waaw! Baay'ee nama gammachiisa. Haala kanaan sinillee walitti hidhuu dandeessu. Yoo sinitti tole egaa chaayinaalii keenya ammallee subscribe nuuf godhaa. Maatii keenya ta'aa. Walaa jajjabeessinu laayikii sheerii waliif haa goonu. Galatoomaa turtii gaarii viidiyoo taanuun amma wal agarrutti turtii gaarii galatoomaa.